ormaa keessatti akka abbaatti of ilaaluun akkuma kaleessaatti yoo yaaddan mootii ta'u irriba keessa jirtu kun abjuun addaan ba'u. Isa durii utuu kaasne ni caalaam kan baranaa madaamee qasoobaan nu callisne mi'a jarana waan meeqa saamaa turteem dachee Oromoo irraa ammas kan ishiin kaattuuf galmicha beeknee jirra. Oromiyaa qoodanii Itoophiyaa diiguudhaaf akka jaarraa kaleessaa gola keessa fiiguudhaaf gartuu waan baay'ee godhan kallattii garaagaraan kun waan ta'uu hin dandeenyedhaaf juudha barabaraan. Qabeenya keenya hatanii bu'aa dhuunfaaf oolchanii utuma urursinuu akka mucaa qananii nu jala deebi'anii albuuda keenya saamaa eenyummaa keenya haqanii maqaa isaanii nu waamaa waggaa 27 isaaniif garba taanee bara deebuu yaaddoo kaayyoodhaaf manaa baanee ola deemtota keenya danuu hallaattiin nyaattee bara armeen ajjeefamtu sana dhala garaatti baattee waan baay'ee dandeenyeefi callisnaan akka gowwaa kan kaleessaa gubbaatti ammas nuuf qotti